Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota sagantaan eeguutti jirtan eegaleera. Kan isinii dhiyeessu Galaanaa Balaayi. Manni maree Federeeshinii hiikaa heeraa dhimma filannoo dheeressuu irratti kenne. Murtee kana irratti yaada Profeesar Mararaa Guddinaa, Obbo Daawud Ibsaa fi dhaabbilee siyaasaa biroo qabna. Hiikoo seeraa fi hiikoo heeraa achi gubbaatti taphatamaa jira. Rakkoon keenya guddaan immoo rakkoo siyaasaati. Isa otoo hin eessa gahuu hin dandeenye jechuudha. Magaalaa Arjoo guddattuutti maanguddoon ganna 85 manaa hin baane akkamiin COVID-19 qabaman. Ajjeefamuun George Floyd booda Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti siidaawwan buqqaafaman duuba seenaa jiru isinitti himna. Haga dhumaatti akkan waliin turtan kabajaan isin gaafanna. Itoophiyaatti namoota haaraa 170 irratti koronaa vaayirasiin argamu ministeerri fayyaa beeksiseera. Lakkoofsi waliigalaa namoota vaayirasichaan qabamanis 2506 gaheera. Dabalataan namoonni 3 yoo du'an waliigalaan vaayirasichaan namootni 35 du'uun isaanis beekamee jira. Gama biroon godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaa magaalaa Arjoo guddattuutti maanguddoon ganna 85 manaa hin baane COVID-19 qabamuun naannichatti hiphoo ta'eera. Kanaan walqabatees namoonni 53 isaan waliin tuttuqqaa qaban adda baafamu itti gaafatamaan waajjira fayyaa godinichaa obbo Soonaan Dassaaleny Waayilakkoo Zalaalam Taaddasaatti himaniiru. Maanguddoo umriin isaanii immoo 85 ta'e tokkotu gaafa guyyaa 25 dhukkubsatanii gara kilinika dhuunfaa dhaqanii achuma magaalaa guddattuu Arjoo kilinika dhuunfaa boodamoo gara hospitaala Naqamtee riifarii ta'anii hospitaala Naqamteerraa dhibee kan biraatiin gara Finfinneetti erga riifar ta'anii booda gaafa 29 qorannoo taasifameen vaayirasii koronaa kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'ee jira jechuudha. Hayyee mee namoonni isaa wajjiniitii namni kun maatii ni qabaatu namoota isaan walitti dhufeenya qaban ilaalchisee maaltu hojjetamee jira mee nutti? Namoota isaanii wajjin walitti dhufeenya dhiyoo qaban keessumaatii tuttuqqaa jalqabaa qaban gara namoota 53 kan ta'an adda bahee jira jechuudha maqaadhaanii. Isaan keessaati namoonni 22 kan ta'an bakka turtii Wallaggaa Yuunivarsiitiin qopheessee jiru achi gashinee jirra jechuudha. Namoonni 11 ogeeyyii hospitaala ispeeshaalaayizii Naqamtee achi keessa kan hojjetanidha. Warri hafan immoo achuma guddattuu Arjootti mana isaanii keessatti akka isaan turan ta'ee maatii kan biraa jiniin tuttuqqaa kan biraa kan qaban gorsi kennamee fi achi akkuma isaan turan ta'ee jira jechuudha. Isaan kana warra 22 kanarraati yeroo kanatti saamutni fudhatamee jira. Kana malees ogeeyyii hospitaala ispeeshaalaayizii Naqamteerraas akkasuma saamutni fudhatamee jira. Kan isaanii kan hospitaala ogeeyyii hospitaala Naqamtee kana hundi isaanii ammaaf neegatiiviidha. Warri kaan immoo saamutni fudhatamee eegamaa jira jechuudha. Mee manguddoon kun naannootti imalan yookaan magaalaa guddattuu Arjoo yookaan magaalaa Naqamteen ala bakki isaan deeman ni jiraata eessatti qabamu jedhamee shakkama? Inni malee magaalaa guddattuu Arjoo Naqamtee sana booda immoo garuma Finfinnee deeman jechuudha. Tarii shakkiin keenya inni guddaan keessumaatii magaalaan guddattuu Arjoo bakka biizinasiiti. Sanarraa kan ka'e namoonni karaa adda addaatiin magaalaa sanas kan bulan jiru. Yeroo kanatti immoo achirraati bu'aan qonnaa adda addaas gara Finfinneettis kan fe'amu jira jechuudha. Kanarraan kan ka'e namoonni baay'ee gara magaalaa sanaa hin seenu jechuudha. Gabaadhaa fi shakkiin keenya inni guddaan achumaatii karaa nama kan biraatiin tuttuqqaa adda addaatiin argamuu danda'a inni shakkina. Kan biraa garuu hospitaalaaf gara magaalaa Finfinneettis riifarii ta'anii turan waan ta'eef tarii achiitis ta'uu danda'a kan jedhu shakkiin jira. Caamsaa 25 bara 2020 poolisii adiin nama gurraacha Ameerikaa George Floyd jedhamu haala sukkanneessaan erga ajjeesee booda hiriirri mormii dhoyee kutaalee US walga'ee darbees addunyaa irratti babal'ateera. Yakki nama gurraacha tokko irratti raawwate akka jibbinsa sanyii itti fudhatamuun hiriirri jibbinsa sanyii mormu haga yoonaa itti fufee jira. Wayita hiriira mormii kana siidaawwan seenaa bara daldala garbaa walqabatan hedduun haleelamaniiru kaan qiyyaafannoo keessa galaniiru. Siidaawwan haga ammaa haleelaman kan fa'i seenaa akkamii qabu? Zalaalam Taaddasaatu isinitti hima.
Ameerikaa kutaa biyya Virgiiniyaa keessatti kan argamu siidaan Jeneraal Roobert Edward Lee akka kaafamu jiraattonni gaafataa jiru. Siidaa ulfaatina toonii 12 qabu kan bara 1890 ijaarame kana kaasuuf wayita labsan aangaan mootummaa biyyattii Ralph Northam akkas jedhan. Kanaan booda seenaa sobaa lallabaan jiraannu. Siidaan kun yeroo dheeraaf tureera. Garuu yeroo sanas dhaabbachuunsaa dogoggora. Ammas dhaabbataa jiraachuunsaa dogongora. Kanaafuu buqqisaa jirra jedhan. Jeneraal Roobert Lee garee qindaa'ee daldala garbaa irratti hojjechaa ture ajajaa turan. Wayita sana namoota humnaan qabee gurguraa turuu fi kanneen miliquuf yaadan ammoo ajjeesaa turuutu himama. Ingilaanditti magaalaa Bristolitti hiriirtotni gochaa haleellaa sanyii irratti xiyyeeffate mormuuf ba'an siidaa nama jaarraa 17ffaa keessa daldala garbaan beekamu diiganii bishaanitti gatan. Edward Colston lammiilee 80,000 ta'an Afrikaarraa gara Ameerikaatti daldaleera jedhama. Garuu sababa qabeenyaatiif jecha seenaansaa akka gootaatti faarfamaa yoo nagayeera. Dilbata darbe wayita mormitootni siidaa nama kanaa diigan mootummaan balaaleffateera. Hiriirtotni garuu kun agarsiistuu jijjiiramaatii jedhan. Biyya Scotland magaalaa Edinburgh keessatti kan argamu siidaan Henry Dundas dhaadannoo hiriira kanaa kan ta'e mata dureewwan akka George Floyd fi Black Lives Matter hiriirtotaan irratti barreeffameera. Siidaan kun bara 1823 nama kanaaf kan dhaabbate yoo ta'u hiriirtotni garuu namni kun daldala garbaa dhaabsisuu keessatti harkifate turuusaa seenaarraa waan hubataniif jijjiiruu akka barbaadan dubbatan. Jaarraawwan 18 fi 19 keessa nama siyaasaa jabaa kan ture Henry Dundas hojii daldala garbaa silaa bara 1792 keessa dhaabbachuuf ture heerri haaraan fooyya'ee akka ba'u gochuun waggaa 15 dabalataan itti fufee hojjeteera. Lammiileen Beeljiyeem siidaan mootii Leopold lammaffaa akka diigamuuf gaafachaa jiru. Kanneen hiriira mormii ba'an ammoo kallattiidhaan tarkaanfii irratti fudhataniiru. Siidaa nama bara kolonii beekamu kanaaf magaalaa Heent keessatti dhaabame kana uffataan xaxanii mataa irratti dhaadannoo I can't breathe jedhu barreessaniiru. Jechi kun kan George Floyd wayita ajjeefame hafuura ishee dhumaatiin dubbatedha. Naannawa Antwerp keessatti siidaan nama kana wayita diigamu mootummaan fuudhee godambaa galuu qaba jechuun kaa'eera. Gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Obbo Adam Faraa Afayaa'ii mana maree Federeeshinii Aadde Tsagannat Mangistuun ammoo Afayaa'ii itti aantuu ta'uun muudaman. Afayaa'iin duraanii Aadde Keeriyaa Ibraahim aangoo gadhiisuu isaanii hordofeeti muudamni kun kan kenname. Poolisoonni Keeniyaa yeroo weerara COVID-19 yakka ajjechaa raawwatan himatamuu fi Keeniyaa keessatti weerara koronaa qolachuuf jecha yeroon uummanni ala turu erga daangeffamee as seera kana kabachiisuuf jecha poolisoonni biyyattii yoo xiqqaate namoota nagaa 15 ajjeesu dhaabbati walaba ta'ee hojii poolisii to'atu IPOA ibsee jira. Kaaba Naayijeeriyaa ganda baadiyyaa Gubiyoo jedhamtu keessatti kibxata kaleessaa hidhattoonni jihaadistoota ta'uun isaanii shakkamu haleellaa raawwataniin namoonni 60 ta'an ajjeefamanii. Odeessaaleen gaggabaaboo haganuma. Manni maree Federeeshinii Itiyoophiyaa filannoo biyyaalessaa dheeressuu ilaalchisee hiikkaa heeraa fi yaada murtee dhiyaate sagalee caalmaan raggaase. Manni marichaa manneen maree federaalaa fi naannolee hundi haga filannoon biyyaalessaa gaggeeffamutti hojii isaanii akka itti fufan murteesse. Filannoon biyyaalessaas weerarri koronaa vaayirasii yaaddoo hawaasaa ta'uu dhabuun isaa ministeera fayyaa, Inistituutii Fayyaa Hawaasaa fi Hawaasa Saayinsiin erga mirkanaa'een duuba yeroo baatii 9 haga ganna tokkoon caalle keessatti akka raawwatamus murteesse. Yaadni furmaataa kun koree dhaabbii hiikkaa heeraa fi dhimmoota eenyummaa mana marichaan dhiyaate yaa'ii idilee mana marichaa har'a gaggeeffameen raggaasifame. Murtee kanarratti yaada isaanii akka nuu kennan hooggantoota dhaabbilee siyaasaa dubbifneerra. Dura ta'an Madirakii fi KFO Profeesar Mararaa Guddinaa murtoo manni maree Federeeshinii dabarse kun rakkoo siyaasa biyyattii hin furuu jedhan. Yeroo qophii filannoo ji'oota 9 haga waggaa tokko barbaachisa jedhames akka hin deeggarre Zalaalam Taaddasaatti himaniiru. Yaada gazzii torbaa rakkoon biyya kanaatti tamitti ture ammas akka tamitti deemaa jira. Hiikaan isaa maal ta'e mootummaatti wanti keenya dhiyeessineerra karaa keenyaa kan ta'uun irra jirannetti yaadnu filannoo keenya dhiyeessineerra mootummaan humaan hin deebisne karaan deemamaa jiru baay'eessa miti. Hiikoo seeraa fi hiikoo heeraa
achi gubbaatti taphatamaa jira. Rakkoon keenya guddaan immoo rakkoo siyaasaati. Isa otoo hin eessa ga'uu hin dandeenye jechuudha. Isa mootummaa keessaas warra barbaadu keessaas qaamni walitti dhufee siyaasa biyya kanaa sochiisaa maalsaa kana to'achuu danda'u, sochii boordii filannoo, sochii warra sakuriitii, warra raayyaa ittisaa biyyaa, warra biyya bulchuu, warra siivil adiministreeshinii waan baay'ee wal ta'ee sabni keenya qaniidhaan du'aa, hin dhamaa, hin dararamaa waan baay'ee rakkoo jiru. Rakkoo jiru kana qaamni bilisa ta'e to'achuutu irra jira. Waan walii gallisan immoo hojiidha oolchuun irra jira. Kana ta'e malee dhaabni tokko waggaa tokko dabaleefis ji'a tokko dabaleefis waan waggaa 50 keessa turedha. Eessattuu deemaa jiru. Karaa nuti hiikoo biyya kanaa jennee qabsaa'aa turreefis sana haaladhaa jechuu kooti. Yeroo ammaa kana aangoo dheeressuun kun guyyaa akkasiif kan jedhu hin qabu. Yeroo taa'eeru hin qabu. Ibsa WHO akka eegamuu fi dhibeen kun yoom bada kan jedhu irratti akka hundaa'u ibsame. Isa kana akkamitti ilaaltu? Koronaan dhaabbate booddee innis waan waliin dhugalchuun nuti lafa keenya irratti tilmaamne boordiin filannoo hojii dhiise sana akka itti furuudhaaf jiini sadi hin ga'a. Sana booddee immoo wal dorgomuu fi waan tokko deemsisuu maal gochuu fi jiini sadi hin ga'a. Ji'a sagalee amma waggaa tokkotti waan isaan jedhamsiif hin beeknu amma dubbii isaa saduu waan miti jechuu kootila. Hayyidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas murteen manni maree federeeshinii dabarsee murtoo siyaasaati malee hiikaa heeraa miti jedhu. Manni maree lameenuu umurii ofii isaanii dheereffatan jechuun qeeqan. Tokkoffaa warri Council of Constitutional Inquiry jedhamsuni waan sana akkasitti ilaalanii yaada House of Federationidhaaf dabarsuun suni waan bu'uura heeraa tokkollee isaanii eegamu hin qabu. Maaliif dhimma kanarratti dhimma heeraa irratti qaamni lama wal dhabee irratti wal falmee maalii godhe hin jiru. Kanaaf isaan bu'uura heeraa aangoo heeraa hin qabne ufuma murtii poolitikaati fudhatanii jechuudha. Akkasumas immoo warri House of Federation kan dhaabbatanii murtii sana mirkaneeffatanii ka'uu fi umurii isaaniitti dheereffatanii ka paarlaamaa lamaanii ka mootummaa kuni waan heeraa yookaan waan hiika heeraa fudhanne ufuma murtii poolitikaati fudhatanii achis qabanii akka biraa waan heeraa waan maaliif keessan malee murtii poolitikaatiin aangoo dheereffachuu waan godhanii jechuudha kophaa isaanii. Dhuguma waan koronaa kanaatiin yeroon filmaataa rakkina keessa seeneera. Kun waan beekamudha. Sun immoo heera sun kan hin eeyyamne fulbaana booda mootummaan rakkina keessa akka seenee jiru hudhaa keessa akka seenee jiru kun beekamaadha. Kana rakkina furmaata poolitikaatiin qabatti gochuu qabu. Kana immoo yaada kennineerra facaafneerra amma kana gochuu dhiisanii jalaa miliqanii humnaan dhiibbatanii aangoo dheereffatu kana karaa keenya fudhataman qabu. Kanarraa ka'ee jeequmsa lafarra jiru irratti jeequmsa biraa uumuu irratti gaafatama akka fudhatu warra kana murteessee fi warra kana murteessuu irratti dhiibee kana ta'a jechuudha. Kanuma akka jechuu danda'u. Gama biraan itti aanaa dura taa'aa sochii biyyaalessaa Amaaraa Abin Kataan obbo Yoosef Ibrahim paartiin isaanii murtoo manni maree federeeshinii dabarse akka deeggaru himan. Mootummaan amma jiru ittisaaf to'annoo COVID-19 hoogganuu waan qabuuf aangoo irra turuu qabaa ejjennoo jedhu qabnaa jedhan. አሁን ያለው መንግስት የኮቪድ በሽታውን mootummaan amma jiru dhukkuba koronaa vaayirasii erga to'ate biyyis erga tasgabbaa'ee gara filannootti galla ejjennoo jedhu qabna. Aangoo qooddachuu fi mootummaa cimsaa waliin ta'uun hundeessuu waan jedhu waan nu baasu miti jennee gama siyaasaan madaallee keenyarra. Akka paartii Abinitti rakkoon biyya kanaa kan furamu gama siyaasaan kan jedhutti amanna. Ta'us amma dhukkubicha to'achuu qabna. Kan ammoo mootummaan hoogganuu qaba. Filannoof ammoo yerooma isaa eegne kallattumaan itti galuu qofa osoo hin taane tokkummaa fi olaantummaa biyyaa eeguu fi olaantummaa seeraa kabachiisuun barbaachisaadha jennee amanna. Kanaaf mootummaan amma jiru hanga sanaatti turuu qaba. Koreen dhimma heeraa qulqulleessuu qorannoo gaggeessee mana maree federeeshiniif dhiyeessee murtoon darbeera. Kanarrattis mormii hin qabnu. እኛ በዚህ ውሳኔ ቅሬታ የለንም። Paartii mormituun naannoo Tigraay keessatti socho'u Saalsaawii Wayyaanee Tigraay gama isaan murteen kun walabummaa naannoleen manneen maree isaanii aangoorra haa turan yookiin hin turin jedhu sarbaa bu'uura heeraas hin qabu jechuun murtee mana maree federeeshiniin darbe kanatti akka waliin galle BBCf ibseera.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramaa waan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Qophii kana ka qopheesse Zalaalam Taaddasaatii kan isinii dhiyeessaa ture ammoo Angalaanaa Balay. Horaa bulaa deebana.